Ergaan sun yoo nama biraa ta'e dheetanan ergaan ergame waan ta'eef. Rakkoo qabuulaki. Natti miti maqaa ishii sittani. Natti mi maqaa ishii. Obsee. Obsee. Okay. Obsee gam jaalattaan gulumma. Obsee gam jaalattaan. Ni gaafii kamina gaafachaa. Jaalala qabduuf ibsadhu dheetanan. Jaalala qabduuf ibsadhu dheetananii. Lakkee ijoollee. Haga ishii Akkattiin ibsamu. jaalalli ibsama jechuudha. Ammoo waan sin jedhu gaafii xiqqoo si gaafadhee macarrashaa irratti ergaan ergame himee deema. Gaafii si gaafadhu obsee baay'ee jaalattaanii ishii obsee irratti osoo takka dhufte bareedduu wayii kan amalaa qabdu kan waan hundumaan obsee caaltu osoo argatte dhiistu. Hin danda'amu. Hin danda'amu. Lakkii. Hin danda'amu. Haati qabeenyallee yoo dhufte moo? Haati qabeenyallee yoo dhufte moo? Inni jaalala bitu. Inni jaalala bitusaa. Okay. Ergaani ishiin na ergate obseeni sin jaaladhaa karaa qophii jaalala kee ibsachuu waan barbaaddeef sin jaaladhaa naaf jiraadhu gara abbaa manaa gara fuulduraa koo baay'ee si jaaladhaa siin jettee jirti. Ayyee galatoomee eenyu yeroo ittiin bari. Ani sitti meera bar sooshaal miidiyaa irraan si dawwalaa jira qophii jaalalaa jirra. Ati soo ergaa qabaatte na ergachuu dandeessa jechuu achumarra nuyi jaalala akkasitti ergama. Biyya eessarra dabalatan. Eessarra dabalatan. Alarraa hin dawwalu jiraani bilbila kan argitu. Kanaafuu bilbila kan alaa bari. Ekkoo ishii bakka ergaa qabaatte ergadhu tokko. Ergaa hoo qabaatte ergadhu. Ergaa bakka yeroo biraatitti makka. Azaanaa jira waan ta'eef muyiitirra hin jira obsee ati xumurteerta ishee haa xumuru. Seenuu galatoomii. Maammee lakkoofsa abaaboo darbe maammee ababaa darbe maammee ababaa darbe. Okay. Kiyya. Assalamu alaikum. Waalaikum assalam. Lakkoofsa kee. Biifalee irratti argeen jira. Eenyu irratti? Biifalee. Ergeera seenaa. Ana irratti miti kiyya. Maammee galchaa maammee. Lakkoofsa lama na argite baree. Maammee lakkoofsa tokko tuqadhu wayii ababaa darbadha. Ka gajjallaa jiru san ka lamaan lakkoofsa lama osoo hin taane ka qubaa jiru tokko. Dhumaa 26. Mucattiin lakkoofsa 8 barreeffadhu dhimeeti barreeffadhu yaallada. Lamaanuu dhumni duwwaa jaha bar. Dhumti 26 seenaa 26 dhumti isaa. Jalqabni 34 moo? Miidiyaan fayyadamaa jaalalleen keenya. Yaaniin fayyadama garuu hin jiru Yusuf argeen jiraatee isheen irra godha. Namoota kana hin jiru miidiyaa. Bitatanii yaadaan. Maqaa isaa. Warri kaan haadha siiqee irratti ergadha haadha siiqee keessaan seenaati. Hooloo godhaa dhaqaa irratti ergadha maqaa isaa bareeda. Kadiir. Maqaan kee yoo? Siifuu yookaan Arabee. Siifuu. Irraan jira atuu
amma maaliif baata daftee ni eeggattu achi jalaa baatee koomentii maal barreechuu dhaqxaa bar irra deddeebii barreessi namni baay'eedha akkan sissaabu yeroo bakki duwwaan jiru kanan si erge qabad. Hello? Hello. Hello? Yes. Kadiridha? Yes. Kadiri? Akkam naguma? Nagaan akkam. Garagalata rabbi. Kadir, ani kanas si dawwalaa jiru social media irraa qophii jaalalaatirraa si dawwalaa jira. Eeshe. Ergaa xiqqoon siif qaba waan ta'eef asumarratti xiqqoo gaaffii gaafadha. Oo eeyyamamaa taate. Eeyyamamaa yoo taate gaaffii gaafadha. Biyya namaarraa. Fiqaadanyaa yoo taate gaaffii gaafadha. Eesherraa. So ansifti meera qophii jaalalaatirraa si dawwalaa jira miidiyaa irraa. Eeshe. Ergaa xiqqoon siif qabaachumarra. Maal inni ergaan naguma? Dura gaaffii gaafadhee tan tikikkilii ta'u yoo ta'e achumaan ergaa sitti. Eeshe. Jaalallee yookaan haadha manaa ni qabdaa? Ma. Ani? An qabay. Haadha manaa moo fiqiranyaa? Maal naguma wanti kun? Yaa naguma ergaa wayii ergamee tanan isin jedheera baranii ani sooshaal miidiyaa irra hin dhufee lakkoofsa kee maqaa kee namannaa kennee ergaa wayii sitti na erganii achirra gaaffii gaafadha achirra sitti kenna ergicha. Akkana qaba malee. Ayyee maqaa shinatti. Maaliif barbaachisa wanti kun? Sitti muuf isin jedhee bar ergaan dhufeef. Ergaa jalqaba osoo na himte gaarii. Qophii jaalalaan beektu Kadiir. Hin beekta miti? Hin beekne. Erga beekte namni wal jaalatu tokko ergaa karaa sooshaal miidiyaa karaa sanaan walitti ergachuu danda'a. Karaa keessatirra karaa santurra bareeda. Kanaaf lakkoofsa kee maqaa kee namannaa kenne waan ta'eef gaaficha natti maqaa jaalallee keetti natti miti san booda sitti hima. Caaltu. Caaltu? Eessa jiraan? Caaltu daati kiyyaa? Maayese. Kiyyaa? Baa caaltuu miti siifuu kan arabee sin jedhe. Hello? Nagaa? Caaltuudha. Caaltuudha hin jenne. Maqaa koo satii miti baraan dhugumaatti si gaafachuu jira ergaan naanna erge caaltu miti kaa nama biraati. Caaltu Ahmed. Caaltu Ahmadi? Eessa jiraatti? Dubai. Okay. Kiyyaa? Moyitirraa ga'e? Wayya seenaa. Ati caaltuudha? Caaltu Ahmadi? Sitti waan jiru. Siifuu yookaan arabee sin jedhe. Eessa jirtaati? Eessa jirtaa? Siifuu. Soodiin jira. Dubaay jira inni dubartii Dubaay jiru Caaltu Ahmad jedhamtedhe. Laani siifuudha yookaan arabee. Salphattee. Kanaafuu maal yaaddaree amma sister? Ara galatooma addaan baafachuun bishaadha waan ta'eef wanta kamuyyuu. Caaltu Caaltu galatoome ajaa'ibaa. Caaltu Ahmad Dubaay jiraatti. Ergamaa iddoo nama jaalattu miti yoo tuni maqaan ishii eenyu maqaan ishii maqaan keenya naan jette siifuu yookaan immoo arabeedha naan jette. Amma maal gochuu yaadde lubbu garuu irra deebiifattanii akka salphaatti bilookii amma dhattee aariidhaan bilookii gochuu osoo hin taane miira keessa galtee karaa gaaggeetii akka fattanii bilbila biraatiin sooshaal miidiyaa fi feesbuuka biraatiin wantoota garaagaraatiin okkee. Okay, galatoomessi. Galatarraa. Seenaa taab godhaa dhibba bilikshir godhaa jedhee. Warra to'azzala fooloo namatti ergatiin meeshin nama gootani. Sammuun keessatti. Warra mana gasti irra jiranis fooloo taasisaa koppilink shir godhaa fi taabtaabiin kun irra miidhee namiti. Isaa miti. Warrumti otoo fooloo namarraan qabaatiin meeshinii nama gootan jala kanaa sammuun keessa hin hojjetaa amma sin galchina amma. Fooloon qabdanoo keessaanoo naman dubbistanii meeshinii bichaan maal fayyada? Anamma foola barbaadan fi anjiin oolama sun gadhe. Mana fooloo godhaa meeshin nama godhaa.
Ofii keessanii wayii. Gastii bane laa gastii baneenaan daqiiqatti namni kuma meeqa argate joosta foololaa koomantii banuutti bar koomantiin cufadhe gastii bane. Komentis immoo innaa cufte gaarii miti beekta miti seena komentii nuti banamee hojjedha jedheenii. Seenaa koomentii bani meeshinii hin arginu kaa. Meeshinii hin arginu. Gaayis amma jechuudha. Amma utuu 500 hin galin gara hojiitti hin seenin seena. Taabtaabii kana 500. Warra asirraati fixaa warra asirraa fixeennaan koppiliinkii amma 500 seettanitti nan du'e hin galchu. Bakka kalaas kanu. Yaa. 20 taabtaabii kana 500 lesgo. Ishitti fufi lakkoofsa eenyusi bira jira eenyu siifu lakkoofsiisa ishee. Intala qaalloo kan jettu kanallee hundi isheen bira si erge sadan kana warra jala. Jaalalleen kee miidiyaan fayyadamu siifu mayitirraa kee bareeda. Hundoomta warri jala jiraattan ammanatti taabtaabii qaxaqaxadhaan taa'inaati. Taabtaabii reebbadha waan booda teessanii taabtaab gootan amma hojjetan. Fayyadama garuu ammatti baadiyyaa jira hojjedha. Okay, maqaan isaa maqaasaa? Dirribaa. Maqaa isaatillee karuma keessaa barreessaa lakkoofsa wajjin, okay? Warri jala jirtan immoo haadha siinqee fooloo godhaatii biifooletti fooloo godhaa fi biifoolee fi haadha siinqeetti lakkoofsa keessanii fi maqaa namticha sanaa ergaa. San booda achirraa xumuree gaafa taabtaabiin 500 seene sin galche. Maqaan kee bareeddu. Siifoo. Siifoodha yookaan siifoo akkasuma duwwaa naan jedhu. Siifoo. Yemmuu itti godhadhu. Hello. Abid. Dirribaadha. Akkam nagaadha. Nagaa kudha kam. Jirtaa? Jira galata waaqa akkamani. Baga jiraattanis nagaa koo dagalata rabbi. Ani kanasii dabalaa jiru. Qophii jaalalaatirraa sooshaal miidiyaatirraan sii dawalaa jira. Ergaa xiqqoo sii qabadhee dhufe eeyyamamaadha gaaffii xiqqoo sii gaafadha jalqaba. Ayyaama rakkoo maali qabare? Ishi galatoome. Haadha manaa jaalallee ni qabdaa? Qabeena. Okay. Maqaa ishee natti himi please. Maqaan ishee Siifoo. Okay. Ishi galatoome. Gaaffii xiqqoo si gaafadha achumarra. Amma jaalallee kee baay'ee jaalattaa siifoon otoo jaartii qabeenya qabdu takka diyaaspooraan abbaa feete caaltu kan bifaan ishee caaltu amalaan ishee caaltu osoo argatte siifoon dhiistu? Reebasumaan Siifoo jechuun haadha kiyya isheen as jammari. Akkamiin maaliin nu qayyadu isheen? Haadha koodhaa. Siifoo jechuun haadha koodha bakka. Okay. Jaalala ishee qabdu dhumarraa ni ibsattaa ergaan ergamee dhufe sitti hima. Innaa rakkoo maali qabare? Karaa keessatiif karaa miidiyaa tokkoo miti waan ta'eef ergaan ishee siifoon sitti na ergatte baay'een si jaaladhaa. Jaalallee koonaaf jiraadhu gufuun sin argine hedduu takkan si jaaladhaa umuriin naa dheeradhu abbaa koo isa lammaffaa siin jettee jirti. Ameen beekaatillee bakka jirtutti nagaa fayyaa kennaa ta'e yeroo hundaa'e demmoo sin hawwaa sin fedha hawwiin koo demmoo yeroo hundumaa si bukkeedha tuuti bukkee jiraat demmoo kana caalaadha naayidhaan isin immoo. Ishi kanaafuu ishii malee nama biraan jaalattu jechuudha. Ergaan ati qabdu kanuma ergaa hoo qabaatte calaqsiif kenna. Reebasumaan Siifoo masheen bin masheen namaan iyyuu madaalu ishee no. Tanuma jiru. Dhugaa rabbi hedduu tokko waliif sinaa dhiisu waliif sinaa jaalatu rabbiin nama dhugumaa wal jaalatee namuma dhugumaa waliisin godhee tooni nama dhalche yeroo dhiyoo keessatti wal argitanii wal fuutanii yeroo dhiyoo keessatti dhalchitanii ilmoo dhungatu sinaa taasisu. Ameen. Hawwiin kun isa bakka yeroo baay'ee demmoo natti dadhabdeetti itti dadhabee baay'een jaalladha baay'ee si kabaja demmoo yeroo hundaa demmoo ija kurra deemsi jammar demmoo akka itti deeggartu si jammariin ta'u yaadannoo baay'ee na biraa qabdi. Abshir bakka rabbii yeroo dhiyoo keessatti yaadaaf muraada keessan guute wal biraan sinaa ga'u inshaallah. Ameen baay'ee galatoomash. Ishi galatoom. Siifuu dhageesse haadha kiyyaadha jedhee galatoomi miira akkamiisitti dhaga'ame bareedduu.
Galatoomii seenuu baay'eesaa galatoomaa akkanatti eegne ture iyyuu. Akkasuma akkuma itti eegdetti argame gabaasa wayi. Galatoomii seenuu baay'eesaa nan jira. Ati amma dhaqiitii ergaan koo si bira ga'eeti. Isheen jedhan beektaa yeroo baay'ee garuu nan shakkaafin ijoollee baay'een yeroon suura isaa posti godhu inni jaalallee qabaa inni ergaa qabaa waan akkasii naan jedhu sanittiin nan sodaadhe yeroo baay'ee suura